Oromummaan, Oromoon, Oromiyaan eenyuun qabdi? Sihii fi ana qabdi. Nuti Oromummaadhaaf, Oromiyaadhaaf, Oromoodhaaf yoo bakka hin kennine jireenya keenya guutuu keessatti ilmaan Oromoodhaa biyya Oromiyaa jedhamtu tana saba Oromoo jedhamu kana kabajaa isaan malu kan kennuuf anaa fi si hanga Oromiyaa Oromoo fi Oromummaan jirtu anaa fi ati lafarraa hin bannu. Gaafa jechi Oromummaa jedhamu kun jechi Oromoo jedhu kun biyyiti Oromiyaa jedhamtu tuni kaartaa irraa takkaahu ammootuyyuu biyya maqaan isii Itoophiyaa jedhamtu tana keessaa haa baddu jedhee alagaanii fi diinni irratti wal hore irraa nyaate irraa dhuge irra taa'ee itti falfalu biyya san keessaa hin buqqaanetti diinummaan alagummaan takkaahu ammootuyyuu jibbamummaan nuti dachii keenya irratti qabnu Oromummaa teenya irratti qabnu Oromiyaa teenya irratti qabnu nurraa hin deemtu. Maaltu kana godhe? Oromoon kabajaa namaa qaba. Oromoon kabaja alagaafis qaba. Diinaafis qaba. Garuu diinni akka biyyattii nafxanyaa sanii diinni akka ummata nafxanyaa sanii akka Amaartitti diinni akka Amaaraa ummata Oromootiif dachii kana irra hin jiru. Amaarri takkaahuu nafxanyaan haga Oromoo jibbu, haga Oromummaa jibbu, haga Oromiyaa jibbu dachii tana keessatti waan takkitti hin jibbu. Maaliif? Weenni maaliif du'a? Gogaa isaatiif du'a. Oromoon maaliif du'a? Oromummaa isaatiif du'a. Oromoon maaliif du'a? Oromiyaaf du'a. Waan takkittiitiif wanni du'u hin jirtu. Kanaan achitti. Maarree afaan hoo maali? Gaafa san afaan kana tuyyuu Oromoo bahaa fi dhihaa Oromoo kaabaa fi kibbaa Oromoo jiddu gala hunda isii kan walitti qabe afaan kana. Kanaaf jalqaba duraa maal goote? Afaan kana balleessuudhaaf afaan alagaan fiddee nurratti feete hanga har'aatitti ummata Oromoodhaa meeqatu uf jibbisiise? Meeqatu jira Oromoon kan afaan ufii hin beeyne? Meeqatu jira Oromoon kan aadaa ufii hin beeyne? Meeqatu jira Oromoon ka eenyummaa ufii hin beeyne? Kanaaf afaan keenna, aadaa teenna, biyya teenna alagaaf dabarsinee kennuun eebii guddoodha. Afaan keenna haa guddifnu, aadaa teenna haa guddifnu, eenyummaa keenna haa guddifnu, biyya teenna haa jabeeffannu. Barmoonni dabre kan irratti xiyyeeffate akkaataa itti qubee waliin barannu. Ka qubee hin beeyneef qubeen barmoota guddaadha. Ka qubee beekuuf ka hin beeyne akka barsiisuufis dhaamsa dabarsinee jirra. Qubeen quba keenna. San qofa miti barmoonni nuti baranneetiin hin bira dabarfanne. Hiikkaa jechoota Oromoo kan hiikkaa jechoota afaan Oromoodhaa kan har'a barataa jirru barannee bira dabarre. Seerluga afaan Oromootis barannee bira dabarree jechuudha. Har'a barmoonni isiniif qopheesse hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo dabre keessatti qubees baranne walitti fiduu barreeffamas barannee jirraa jechuudha. Isin dagadhi nagayaan nagaa jirtanii baga nagayaa walitti deebine. An Abdallaa Siraachi. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Addaan fagaannee jechuudha. Kanaan dura hiikkaa jechoota afaan Oromoodhaa aarraa eegalle haga faattii jechuudha. Faa bakka irraa itti dhaabne irraa eegallaa jechuudha. Kallattiidhaan gama barmoota keenyaatti isin haa deebisu. Kuni hiikkaa jechoota afaan Oromooti yookaan ammootiyyuu the vocabulary of Oromo language. So hiikkaan jechoota afaan Oromoodhaa har'a irraa eegallu fanfansa. Fanfansa jechuun maal jechuudha? Akka afaan Oromootitti fanfansa jechuun qabata ta'een nama jibbuu. Fakkeenyaaf fira kan kee takkaahu ammootiyyuu saahiba kan kee yoo jibbuu barbaadde homa wahii itti qabda. Takkaahu ammootiyyuu waan jalaa fuute jettaan. Takkaahu ammootiyyuu wanta wahii goote ittiin qabatte dubbii wahii ittiin qabattee jibbitee jechuudha. Fanfansitee takkaahu fanfansa jedhamaa jechuudha. Okay, inni kan itti aanu dhimma hiikkaa jechoota afaan Oromoo jennee jechuudha kan the vocabulary of Oromo language. The second one is fanfansuu. Fanfansuu jechuun jechoonni kunniin walitti dhiyaata. Garuu ammootiyyuu
hiikkaan isaa garaagarummaa guddaa qabaa jechuudha. Fanfansuu jechuun qobaatti baasuu takkaahu ammootiyyuu adda baasuu qobaatti baasuu adda baasuu hin jedhaniin adda baasuu adda okay akka daadhaa fi wannaan wal isin harkaa fakkaatti gaafa isii tana ol deebise jechuudha. Adda walitti dhiyaattu adda adda baasuu adda qooduu sin jedhama. Adda qooduu kan itti aanu fanxoo. Oromoyyuu makmaayitu maal jetti? Fanxoo irratti cittoo jetti. Akkasii miti? Fanxoo irratti cittoo. Afaan Oromoo kutaa 5ffaa keessatti baradhinatti fakkaatee boqonnaa 3ffaa keessa jira. Fagoodha, zamana fagoodha. Boqonnaa 3ffaa keessa jira. Fanxoo irratti cittoo jedha. Barreeffama boqonnaa guutuu qaba. Fanxoo irratti cittoo jetteetiin Oromoon makmaayiti. Fanxoo jechuun maal jechuudha? Fanxoo jechuun dhukkuba qaama saalaa irratti argamu kan akka gifiraa taheetiin namatti bahuu jechuudha. Fanxoo jechuun dhibee qaama hormaataa kan akka gifiraa tahee namatti bahuu jechuudha. Qaama saalaa gubbaa irratti bahaa, dhalaa irrattis ni argama, dhiira irrattis ni argama. Baay'ee waan fokkataadha fanxoon. Dhibee dawaa mana yaalaatiinis ni badaa, irra caala dawaa hidda muka lafa keessaa bahuutiin yoo badadame baay'ee gaariidha. Wanti suni fanxoo jedhamaa jechuudha. Inni kan biraa fara'aa. Fara'aa jechuun maal jechuudha? Akka hiika afaan Oromootitti lola yookaan ammootiyyuu saamuuf qophaa'uu fara'aa. Fakkeenyaaf ijoolleen teenya taa Oromoodhaa naannoo South Africaadhaa biyya South Africa jedhamtu keessa kan jiraatan namoota tokko fara'aa isaa laaltaniitiin ni beektan. Gama kaaniin ammootiyyuu maal jedhama? Fara'aa jechuun gama kaaniin lolaaf gaaduu hin jedhama. Gaadis hin jedhama. Gaaduus hin jedhama. Fakkeenyaaf amma adurreen yeroo allaattii qabu hedduu takkaawu simbira qabu hedduu ni faraati. Takkaawu ammootiyyuu jalqaba duraan ni gaaddee qabdii jechuudha. Gama biraatiin fara'aa jechuun lolaaf yookaan saamuuf qophaa'uu, loluuf qophaa'uu hin jedhama. Gaaduus hin jedhama jechuudha. Gaaduu naannoon tokko akka gaaduuttis ni fudhata. Naannoon tokko ammoo kallattiidhumaan hiika kanaanis beekaa jechuudha. Kan itti aanu faraqa. Faraqa jechuun ammootiyyuu waan guutuu hin tahin. Naannoo keenyatti yeroo tokko maal jedhanii faraqaa baratan. Takkaahu ammootiyyuu faraqaa ganamaa baratanii, faraqaa galgalaa baratanii barmoota keessattis akkasitti faamiliin addaan qoodee ni waama jechuudha. Faraqaa ganamaa, faraqaa galgalaa guyyaa kana guutuu keessaa jechuudha. Marsaa ganamaa yookaan marsaa galgalaa yeroo tokko kan baratamu akka partaayimiitis ni jedhama jechuudha. Faraqaa jechuun waan guutuu hin tahinii jechuudha. Inni kan biraa fatanaa. Namoonni tokko fatanaa kana akka afaan nafxanyaa takka afaan jaraatti fudhatanatti fakkaate. Fatanaa jechuun afaan Oromooti. Akka afaan Oromooti. Fatanaa jechuun akka afaan Oromootiitti qorumsa yookaan qormaata. Qormaatas ni jedhama jechuudha. Qormaata. Exams. Qormaata. Inni kan biraa fattaga. Fattaga. Takkaahu ammootiyyuu midhaan tumuu fiddiguu jedhanii naannoo tokkotti fiddiguu fattaga. Fiddiguu yookaan fiddigoos jedhaniin fiddiguu yookaan fiddigoo. Midhaan mooyyeetti tumuu diqqaa tahee jechuudha. Obboleettii takka jira. Baay'ee nama laaftuu miti maakidaa jedhaniini amma gaara naannoo Finfinnee kana jirti. Mooyyeetti midhaan tumna. Gaafa tokko osoo akkanatti mooyyeetti midhaan fiddiinuu
harka kanarra dhahee waa garaana nyaatte wallahi harka kanarra dhahee waan ani beekaa dhahe seete haadha kiyyatti na himatte haati kiyya yaatuma maalumatu yumooyyee qabachuu sii ta'e naan jedhan beete so midhaan tumne guddanne midhaan guddaa tumne jechuudha baay'ee waan jennu obbolaa dhalaa kana hedduu qaba beete obbolaa dhalaa kana hedduu qabna ani fandalalaadha jara keessatti beeta so akkanumaan yeroo jarri mooyyee fa'a tumtu gartee dhaqeetumaan jarri fa'a muka fa'a keessaa baasanii lafa kaahanii mooyyee akkasitti dhiisanii wanta tokko yeroo fa'a bishaan dhuguu deemanii maal jedhan dafeetiin itti balleessa fa'a gaafa tokkos maaliin godhee osoo midhaan garbuu wayii tumaa jiranii ni yaadadha mooyyee tokko in ulfaata mataa kana guddata fuudhee muka mooyyee keessa kaahee intuma jedhe akkana wayitti ol fuudhe mooyyee fi ani fi hundi kennayyuu lafa dhooyin lukkuu wayiitu jira lukkuu mataa dhaheetiin ajjeese sunis seenaan dagatamne so fiddigoota kaawwammatiyyuu fattagaa akkasittiin yaadadhaa jechuudha so waan akkas gahu dalagee jechuudha ijoollummaa kiyyatti inni irraanfadhu lukkuu akkasitti ajjeese sababa fiddigoo kanaatiif jechuu so inni kan biraa faxara jechuun maal jechuudha dhiyana ganama nyaatan qursii jedhaniini so dhiyana ganama nyaataniin faxara jedhanii akka afaan arabaattillee faxuura jedhaniini akka afaan arabiittillee jechuudha so inni kan xumuraa faxuula uftuula faxuula jechuun uftuula takkaahuu ni boona if jeja if jeja sini jedhama tokko if jeja sini jedhama uftuula sini jedhama jechuudha okay so barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan oromooti yeroo itti aanu barmoota ta'een hanga walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha